imma masin kaste wal qabate namoota to'atamaa akka jiraatus dura maatii eeggachaa jira nama maatii eenyummaa barbaada inatti jabaadha maalu. Rakkoon jiraallee waan jiru dafaan jira amma gadi bu'ee bilbilallee nan barbaada sanitti hin deebi'ashe. Anillee nan deebi'a masi dureetti faadha bilbili. Please guys, warrumti dhugaa rabbi jechuudha. Warrumti haadha qabda, warra obboleettii qabdan dhugaan tala kana biyya kana keessatti. Yoona kana warri haala kana keessa qaban haala mijeeffatanii gara hin ba'uu danda'u. Hadaraa keessan warroonni miilaan deemuu dandeessan, warroonni eenyummaa kennuu dandeessan imbaasiin deemaan. Deemaanuu eeruu kennaa. Eeruun kennamoota hin taane maatiin harkafatti baramnaan rakkoon qabu. Maatiin baramuudha. Abbaa faatti baramuudha kan biyya keessaa rakkoon qabu. Yoo dandeenya ni gargaara. Kanaaf maatiin qunnamsiisaa yoo jiraatan jechuu barbaadeni. Namoonni zalaa maatii beektanii lakkoofsi kophaa jala jira kan guddallee baawwa jala jira. Namoonni maatii qaamaaf maatii shi beekuu dandeessan. Amma masi maaltu ta'uu qaba seetanii suura mijattii laxxafuun dirqamadha amma maatiin argamutti. Namni intala kana beektan jedhamee maatii argachuudhaaf suura kaa'uun barbaachisaadha. Eessatti bareeddu? Maxxansi guddees baasii suuraa ishee. Obboleettiin isheellee jirtii miti garuu hin hojjetu tiiktookiin isheetiyyuu anuu yaaliin dadhabe. Lakkoofsa hin qabdu? Lakkoofsa isaanii hin qabu garuu ani hiriyaa diidii beektaa miti hiriyaatiin hafi faatiin bara. Micoo xiqqoo san. Mana biraa keessatti jedhamaa jira waan ta'eef ijoolleen achitti ishee argitan safara sana bakka isheen galtu hin beekna nutu garuu isheen bakka sanatti hinti kan duutu. Dhiiga mucaa kanaa baasaa warri imbaasii keessa harka qabdanis hamma yoomitti duuna nuti hamma yoomitti yoo duune of ajjeeste hundumtuu of ajjeeste waan of ajjeesteef iyyuu hin qabdu mucaan guyyaa lama dura waliin haasaa turre. Dhiiga ishee nu baasaa kan ishiin duutee mana gurbaatti jedhamee miti kalasu halli jiru sagalee taanee gurbaa kana to'annoo seeraa jala oolchuu kanuma. Dubbii jabarbaruu giiftiiti suuraan nama maxxansuun dhorku waan hundi akka jedhamu hin jiru imbaasii keessa warri ga'ee qabdan gurbaa kana nu barbaadan. Suura sanatu maxxansa rakkoon qabu amma biiroo wayii deemeen deebi'a. Waan akka jedhamu hin jiru lubbuu namaa irratti qalladaa lubbuu namaa irratti qabachaa. Irratti suura isaa laxxafee tanan mana isaatti duute deen dubbadhaa ragaa waan jiru ragaa marinaa shanaffaarraa darbatamteeti kan isheen duute. Ajjeestanii of ajjeeste nuun jettu anis boroon du'e of ajjeeste naan jettu ka. Nekko isatu darbate fakkaata. Ogaa rabbi isatu darbate malee maas saayitii jaandura laayibirra teessi mana uffataa jechuudha. Toobadha ani guyyaa lama wajjinaa sa'an ture guyyaa lama dura wajjinaa sumne Abudaabin dhufa naan jettee si biraan dhufa naan jettee beellama qabna bara. Kana gidduutti budaa maaltu ishee nyaate har'a gurree biraa akka hojii jammartu dhageenye. Aayidii an akka isheen aayidii xumursiifattee hun dhageenye. Aayidii har'a fudhatteedhan kan maaliiti kana gidduutu of ajjeestiin. Shamarran keenya dugugdanii lafarraa fixxan isinii dhumne isinii ituu madaamboonii nurraan qooriin ishii kanatti nuu dabaltan. Kanaafuu warri imbaasii as keessa jirtan haati diinaa olfa. Ijoollee baay'een ga'ee qabdu imbaasii keessatti. Pilis dhiigan tala kanaa nuu baasa. Kan nuti barbaannu saatii kanatti dhiiga isheeti amma maatii ishee maalii ishee otoo hin taane gurbaa kana qabaa seera jala nu oolcha. Itti gaafatamuu qaba. Suuraan baasii noo. Leemman fakkaatti barbu gaarree wayii ni dhokko. Akkasuma walii boonyee ajandaa godhannee hafa taanaani tokkoon keenyarra nu qaba. Seerri nuufaa qabatu malee sana booda waan seerri qabatee booda qaama lachanii kan itti gaafatamummaa qabu. Nama lama lubbuu mucaa kanaa darbuu keessatti shoora olaanaa namni taphatee jiru ijoollee dhiiraa nama lama. Kanaafiyyuu ijoollee kana seerri to'achuu qaba. Hiriyyaa ishee duras hiriyyaa ishee ammas. Lachan isaanii gidduudha rakkoo. Kama booni muitii ashaanguliitti boo'ichaan barreessina maaliif waarningii laata? Sagaleen ta'inaa warra jettan bichaan barreessaa ishee barreessina. Wajjin jalan barreessina warra monitora qabdanii narraa miyuutii godhaan. Agaajii guutuu obsee kaffaalaa sanbataati isiniin jechaa jiru.
namoonni viidiyoo illee hojjettanu maqaan ishii guutuu akkasii dha. Please monitor ko nama moji bocha balleessu barreessu miutii godhaan akka dhugaa mucaan dubbatamneefi bara. Afaan qabu moiti intina emoji bochaan barreessin azalatti waardingi ishee tilaata waan ta'eef please. Ay kaleessa fayyaa jirti bar kaleessa ona kana maaliin bari'ee fi dhugaa rabbi. Haati deesse maal jetti dhugaa rabbii qara laalaa hafti bar. Haadhi keenya illee nuuf jecha garaxxaara galfattu dhabde yaa jamaa. Haadhi nu deesse da'umsa keenya irratti hin boqonne, jiraa keenya irratti hin boqonne. Maali obboleettiin qabduu kan intala dubartii miitee akka isheen fooqirraa ol darbitu ka gootu ilma dhiiraa taate. Namni intala kana naannoo ishee eessa qabatamaa kan beektu lakkoofsa tokko tuqadhu. Maatii ishee namni beektu. Dammii koo dubbadhaan. Haadha rabbiif ka jettu amma fuuluutu narraa qabduati. Sabboonaa galchaan ka waan fooloon keellee maallaqa ta'e fooloo naman gootu lakkoofsa asii ol ergatti. Dayyuusa jechuudha. Sabo. Ijoolleen kuyyuu warra mucayyoo kana beektanii lakkoofsa tokko barreeffadhaati seenaan dubsa. Lalisee kootuma seenaan. Maalirra geesse lalo? Akka yaadatti garuu dammee jechuun nama kanaan dura wajjin dhiyaachaa turte sanillee barii namni mucaa sanitti dhiyaatu deemee gaafachuu hin danda'ama bilbilee fi iddoo dhaloota ishee maatiin ishee bakkee jiru maaliif wal keessa jiru waan ta'eef isaan waan turaniif jechuudha. Isallee dubbisuun hin danda'amu yoo akkanatti dhabama ta'e. Harka fuuni rabbiif kan jedhu kun maatii beekanatti fakkaataa erga silaa barreessaa ture jala taa'ee abba tokko buusaa fi gashaasti qoradhaa achi jiraachuu danda'a. Lakkoofsa tokko barreessime haadha. Warra kuyyuudha dhaloonni ishee kuyyuudha jedhame akkamiin wallaaluu danda'an. Asirratti immoo damme kuyyuu taate mucaan kun kuyyuu taate naannoo kam kuyyuu keessa naannoo kam Saawwan jedhaa bara dubbachaa iddoo bakka isaan hin taane dubbachaa jiru dhugaa dubbachuuf taane. Maatiin ishee gaxarii turanii gaxariitti magaalaatti dhufaniiru jedhameera. Magaalaa naannoo kam jiru? Paaspoortii ishee warri beekan. Sabboonaan barreessaa Ergame bakka sabboontu maal ta'u? akkam nagaa keessanii jirta haadha akkam? Jira galata mucayyoon tun amma dhuguma baddalamtee moo qabinne? Lubbuu baddalamtee jirti naannoo isheen itti dhalatte beektaa? Maatii kiyyaa wal biraa isheen biyya. Harka fuunee bo'uu dhiitiin nu boodii deebisuu hin dandeenyu. Naannoo kam akka taate eeruu kennishi. Maatii ishee gaxarii jiranii beektaa magaalaa kuyyuu keessan jiranii isaan jiran waliin coodha. Obboleetti ishee mana barumsa goraa biraatti maatii kiyyaa wal biraan obboleetti ishee mana barumsa goraa bira kuyyuu keessa. Okay, maatiitti bilbiltee nuu fiduu dandeessaa? Maatii kiyyattan bilbila kaa'ama. Bilbileeti masi maaltu jira beektaa amma maatis odeeffannoo miidiyaa kanatti fiduun hin ulfaata. Qulqulleeffachuuf namoota naannootirraa malee nam tokko jechuudha ila. Nam tokko maatii akka miidiyaa kanarratti hin baasne. Please. Gaxarii jiran isaan maatti dhagahan. Akka waliin cabsine dhaggeeffadha. Gaafa nam tokko waan tokko rakkinni irra ga'u maatii baastanii asitti hin dubbisina. Yoos ni danda'ama ta'e keessan dubbisanii. Rakkoo jiru irraa hubadhaa malee silma maatii jalaa buqate maatii asirratti miidiyaa irratti akka hin baasne.
Isammoo akkas goonaani lafatti eenyu naggasaa fi guddee isaan kana maatii faana wal quunnamsiisi harka fuunee gajettu. Nage hojiraata lakkoofsa tokko barreeffadhume nage lakkoofsa kee kennii fi lakkoofsa maatii keetii kennii fi naggee fi guddeen haa qulqulleessan. Tokkoon keessan miidiyaa irratti fiddanii jennaan daldaalummaa mataa keessanii barbaadanii jechuudha. Maatii biyya keessaa miidiyaa irratti hin fidinaa please. Garuu yoo na dhaga'uu dhabuu dammee feesbuukiin ishee bichaadha bara. Inni arganii isaan maal onlaayinii irraa hin dhabaman isaan warri guyyuu obbolaayaa ishee. Hin dhabaman iyyuu malee maatii akkam finne please. Naggee gashaa amma abaaboo darbachaa jira. Naggee nu gashaa abbaa tokko buusaati. Namni kaleessa taa'ee taphatee kolfee daqiiqa sana gidduutti duute jechuun maal jechuudha mee? Maali joo? Maali maqa maali maqne nu shamarran biyya ormaa maal singoone? Dhugaa waaqa dammi sana edda bu'aa bule sagaleen na cufamee jira waaqa. Ila dhaggeeffatu namoonni baay'ee maal jechaa jiru beektu maatii nuu fida maatii fida nam tokko gastii irratti maatii fida jennaan gastii irratti akka finne tokkoon kee maatii akka gastii irratti hin finne rakkina isaanii baruu barbaadan taanan sagalee isaanii nu dhageessisaa kan nuti barbaannu kana dhagge. Wayye dammi. Harka fuunee dubbisimee lakkoofsa maatii ishee siyaa kennitutti waan jiru daarektii dawwaliitii nu gaafachisa. Keessa gadi buutee rakkoon qabu. Gubata meeqa gubanna jira gubata meeqa gubanna kan kaayyoo ofiitii manaa ba'e hundi ishee akka jirutti karaa tafaatee jiran yaada isaanii murachuu didanii har'a harmee isheetiif taratti waan feetes taatu jechuudha kan gubatu harmee isheeti maatii isheedha namni biraa namni wabii isheedhaa ta'uu danda'u hin jiru. Dhugaa rabbii. Obboleettiin Dubaay jirti jechaa jiru ni kaanii obboleettii ishii namni beektanis rakkoon qabu. Nukun warra Dubaay qunnamsiisuu dandeessu. Seenaan tala shawaa kana gashaame. Naggee. Onlaayinii irra hin jirtu obboleettiin ishee ana wajjin fooloo walirraa qabna garuu edda barreesseeraa fi sagalee qabeeraa fi inbooksii irraan garuu onlaayinii marra hin jirtu ishee. Onlaayinii irra erga badde guyyaa 3-4 taate. Bilbila obboleettii ishee namni itti dhiyaatu namni beeku yoo jiraate seenaa shawaa qo'e seenaa shawaa lakkoofsa tokko barreeffadhume. Si galchinaaf inni beekanaaf diizaayinii kana galchi ijoollee biyyaati waan ta'eef galchaa oolu. Kan biraanii wanta nan jechuu barbaadu ajandaa biraa akka hin jijjiirre. Dhiibbaan keenya wanti nuti gochuu dandeenyu mana mucaa sanaa keessatti kan ishiin duutee waan ta'eef gurbaan sun seera jala ooluu qaban. Abbaa barbaade haa ta'u. Gurbaan sun seeraan nu qabamuu qaba gaayis. Imbaasitti kan isin himachuu qabdan imbaasitti kan nuti iyyuu qabnu kanumadhaan. Kan isheen duutee mana mucaa isa amma faana jirtuu faanadha. Senegalee laayif ishee duraa eenyutu hin taane. Naafi ol galchaa yeroo tokkoon immoo diiteliin qabu. Senegalee miti. Naaf lakkoofsa tokko barreeffadhume. Barreessaadha naafiini. Harka ol deebii kaa uummanni keenya tokkicha waan tokko inni jedhe. Oomtuu na harkaa qabamu diree dhugaa rabbii. Namnis natti mul'ataa jiru. Argadhee qo'e. Imojii please warri modiitara qabdanii amaana isinitti haa ta'u nama imojii barreessitu miyuutu manaa godha. Imojii bochaa barreessinaa gaafa jirtan waliif ho'a gaafa duutan imojii barreessuun homaa isin hin fayyadu. Booni. Nagaadha. Imoshi sheerin la godhime emoshine la gadi fagaate raba maqaan baasu. Jirtee jirti ishee walumaa galatti naafi imooyyuu waasaappiyyuu anayyuu silkii haaraadhaan naasuu sistiriin gadda. Kan eenyudha kan obboleetti dha godhigo. Ani imoshiitiin ammaatiin argitee turte uffata ergeefin ture kushkuyyuutti. No immoo jijjiirteetti isheen bilbilli ishee duraanii sun hin hojjetu haaraa qabdi haaraa. Isuma san na argi kan duraanii san sarchi bari na baasa achi keessa hin baasa an duraanii san na argi anaaf. Okay nama barbaadash. Okay qooduu San argitu barbaadee. bilbila maatii ishee achi keessa jira. Wal dubbisne. Eesh. Okay.